Fiqri kabbaadinooyi amantaa rakkoo hin qabu jaalalli jiraannaan walii gallee jiraachuu dandeenya waliif kabajnee amantaa mataa keenya qabannee otoo jedhanii kinooyi hamma lubbuu walii baasurraa ga'amee jira. Nagaan waaqayyoo isiniif haa baay'atu hordoftoonni chaanaalii kiyyaa akkam jirtu nagaa keessanii annagaadha rabbiin galannaa ta'u isinis nagaa akka taatan abdiin qaba waaqayyoon nagaa keenya baay'eef galannaa ta'u jecha. Lafa jirtanitti immoo nagaan keessan ammallee irraa haa ta'u egaa obboloota koo viidiyoo gabaabaa barumsa isiniif ta'uu danda'a jedhu qabadheeti dhufeetiin jira. Viidiyoo koo laayik gochuudhaan dhaggeeffachuu jalqabaa isiniin jedha. Namoonni haaraa gara chaanaalii kanaatti dhuftan noora baga nagaan dhuftanii sissimanneerraa noora manni kan keessan isiniin jedha obboloota koo egaa. Obboloota keessaniif illee sheer godhaa daraa namoota baay'eetu wanta akkasiitiin qabamee jira isiniin jedha. Mee viidiyoo gabaabaa afaan Amaariffaatiin dhaggeeffannee walitti deebinachaadha. ከማን ነው ከኮርኒስ ላይ ብር እየወረደ ከምንጣፍ ላይ በአካውንታችሁ ሚሊዮን ገባ ምናምን የሚል ቪዲዮ ተቆራርጦ የሚወጣ ከቲክቶክ ቪዲዮ ለሷ ያሳያታል። አያችሁ ጴንጤ ማለት እንዲህ ነው እያለ ማለት ነው ያሳያታል። እሷም ደግሞ የኦርቶዶክስን ስዕል አድኖ የእስራኤል ጣዖቶች ናቸው ፈረንጆች ናቸው ስዕል ነው ሰውን የሳለው ሚካኤል ማን አይቶታል ሚካኤል ማን ነው እሱ ምናምን እያለች ሁለቱ ይበሻሸቃሉ። በመበሻሸቅ ግን እንዴት ትዳር እንደወሰኑ አላውቅም። የሴት ቤት ድግስ ተዘጋጅቷል፣ የወንድ ቤት ድግስ ተዘጋጅቷል። ባይደገስም ተፈጭቷል። ሰርግ ማለት ከባድ ነው። ግማሹ ተበድሮ ነው። ገብቷችኋል አይደል? ያውን ያክስቴ የሚስጥራችን እኛ ነን መናገው። ስለዚህ ሰው ብዙ ልጄ ልድር ነው ካለ ከመጀመሪያ ገና ከ3 ወር ጀምሮ ነው የሚበደረውን እየተበደረ እየገዛ እያጠራቀመ እያስፈጨ እያዘጋጀ ያለው። ነገር ግን እኔ ቆም ብለሽ አስቢበት ብያታለሁ። ራስ ወዳድ ሆነው ግን ያስቀደሙት ጥቅማቸው ነው። ጥቅማቸው ምንድነው? ተጋማረጊፍተን የሚጨዩ እንደበርሳ ጅርቱ ኩኒ የሚጨዩ ሺጋ ይለዳበቹ ጅርቱኒ ዱርቢ ኦክሲሞ ኦቡለት ወሊሆሉ ጀቻራ wanti ture maaltu ture mucayyooni ishiin cila dhaabachuudha deemtu kuni beentee turte jechaadha. Mucaan immoo ortodoksii ture jaalala waggaa lama waan akkasii kana waliin turanii sana booddee maaltu ta'ee gara maatiin beeksifamee cila godhachuudhaaf jechaadha gara gaa'ilaatti deematii otoo jiranii maatiin gama lamaan irraaniyyuu kophii gaa'ilaa yookiis immoo cidha irra jiru jechaadha. Sirna cidha isaanii geggeessuudhaaf sana booddee maaltu ta'ee jarri kun lamaanii waa'ee amantaa isaanii waliif kabajuudhaaf mataadhaan jechaadha. Amantaa isaanii san lamaaniyyuu hordofaa waliin gaa'ila dhaabachuudha haa murteessaniyyuu malee yeroo baay'ee walitti qoosuu wal tarrabuu isa jedhan afaan Amaariffaatiin walitti qoosuu bakka ittiin jechaadha. Wal tarrabuu waan akkasii kana kan isaan raawwatan jechaadha. Gaafa kanitti ayyaana isa darbee Gabriel dhamu maaludha ayyaana darbee jechaadha. Ayyaana waggaatti kan deebi'ee dhufu kan ortodoksii ture. Sana booddee maaltu ture sirni cidha isaanii ji'a lama waan hin caalle waan akkasiitu hafe waan ta'eef misirroo lamaan kuni walii wajjin deemanii mana yeroo gaa'ila yookiis immoo bultiidha walitti dabalaman keessa jiraatanii mana kiraayii fudhatanii walii wajjin sirreessuu deeman jechaadha. Sana booddee maaltu ta'ee bakka mana sirreessuu deeman sanatti waliin mormii tu ka'ee jechaadha. Waliin mormii walitti qoosuu wal tarrabuu waan akkasii kun ka'eeti. Ishiin siilitti sagadduu Maariyaam siilii warra faranjiiti Yesuus isaasiin jettanis immoo siilii warra faranjiiti footoo warra faranjiitti sagadduu jetteeni innis immoo TikTok social media jiru hundumarrayyuu deeme namoota jechaadha raajota jedhamanii beentee keessa kan jiran jechaadha. Namoota buukii keessanirraan jechaadha buukii keessanirraanii birriitu isiniif galaa korneesii keessa korneesii keessan keessaffaa birriitu gad isiniif burqaa biyya akkasii deemtu waan akkasii taatu warra jedhanii isa baasee kinoo amantaan keessan kan akkasiiti jedheeni sana booddee oltuma walitti deddeebisanii miira haarii keessa waan akkasii keessa galan jechaadha. Gaafa kana siilii hojjisiiseetinni mana isaanii sirreessaa jira sanatti godhe jechaadha. Siilii kun immoo kan Gabreeliti jechaadha.
sana booddee ishii maal goote kun maal asirraa godha maal inni fayyidaasaa jettee fuutee balbala irraan gadi gatte jechaadha. Balbala otoo hin taane fooddaa yookaan immoo maskootii jechaadha. Gaafa sana balbala gadi cufatee reebutti ka'e jechaadha. Reebutti gaafa ka'u isheen hin iyyite warri hollaa hin dhufanii warri hollaa warri manatti kireessan jechaadha. Gaafa sana kanumaanii aaranii gargargalanii sana booddee barreeffamoota itti babarreessitee itti ergite. Sanarraan kan hafe booddee bilbilumaan sossobee wal araarfatanii dhumarratti wanti ta'e mana bunaatti waamee jechaadha. Kottu waliin haasofnaa waa'ee cidha isaanii waliin mari'achuudhaaf waa'ee jireenya isaanii bakka waliin mari'achuudhaaf waliin tattaphachuudhumaa fi buna shaayii waliin dhugna jedhee gaafa waamee achitti sana booddee waraane jechaadha. Gaafa waraanu cuubeedhaaf gaafa waraanu maal taate mucayyoon lubbuu ishillee ba'eera mana yaalaa jirti jettee mucayyoon akkasitti yuutuubii ishii irratti dabarsaa jirti jechaadha. Isheen illee jechaadha obbolaatti walii waa oolaniyyuu malee miizee ta'uudhaaf jechaadha miizee kadhattee qophiirra jirti siniin jedha. Egaa obboloota koo namoonni baay'een jaalalli yoo jiraate rakkoo hin qabu amantaanii waliif kabajnee wal wajjin jiraachuu dandeenya inni guddaan jaalalatu dursaa jedhanii namoota jechaadha amantaa isaaniitiin tokko hin taane wajjin hariiroo hiriyyummaa irraa gara gaa'ilaatti yookiis immoo gara bultiitti wal wajjin deemaa jiru jechaadha. Haa ta'uyyuu malee kun sirrii miti jechaadha. Maaliifii carraa jechaadha abbaa manaas haa ta'u haadha manaas haa ta'u amantaa keenya sana keessaa filannee itti heerumuu filannee fuudhuu carraa qabna jechaadha. Amantaa gara biraa keessaa amantaan lama walitti dhufee isti gaafuma cidhaa sanayyuu akkamittiin akka sargii qopheeffatan ani hin beeku jechaadha. Beeta kiristaanii deemaniiti ta'ee charchii keenya deemaniiti ta'ee ani hin beeku jechaadha waliisa. Kanaaf wanta akkasii hin barbaachisu obboloonni baay'een kanas keessa jiran hin jiru sinin jedha anumtiyyuu kanan beeku garuu bakka jaalala keessa seenaniiru waan ta'eef iyyuu ba'uun kan itti ulfaatee achi keessatti rakkatanii ijoollonni baay'een hin jiru jechaadha. Kanaaf obboloota koo duraan dursitanii jechaadha. Jireenya biyya lafarraa kanaaf otoo hin taane lubbuu keessaniif iddoo kennaa jechaadha. Maaliif gaafa walitti dabalamee namni tokko gaa'ela walii wajjin dhaabate isaan nama lama otoo hin taane qaama tokko ta'u jechaadha. Qaama tokko ta'uu foon duwwaadhaan otoo hin taane karaa hafuuratti illee jechaadha. Garuu amantaa garaagaraa gaafa ta'e mana tokko keessatti waliin morma jechaadha. Waliin morma tsaalotiidhuma yookaas immoo kadhatallee godhachuudhaaf hin ta'u jechaadha. Baay'ee ulfaata. Kanaaf iyyuu ammam yoo nama jaalataniyyuu uumaa ofii caala nama jaalachuun gaarummaa hin qabu. Inni beenxee ta'es beenxee keessaa, inni ortodoksii ta'es ortodoksii keessaa, inni musliima ta'es musliima keessaa akkasitti gaa'ela bultii wal wajjin yoo dhaabatan malee hin ta'u isiniin jedha obboloota koo. Fakkeenyaaf jechaadha nama gara biraa amantaa biraa keessa jiru tokko otoo maalummaan amantaa keessa jirtu sun hin galiniif gara sanatti fiddanii kan keessan godhachuudhaaf amansiiftanii booddeerra namni sun keessaa deebuu danda'a jechaadha. Kanaaf waan akkasii dhiisatu nama tokko amantaa keessa jirtu sanattis fiduu barbaaddu yoo ta'e dhimma amantaa keessanii sanarratti barumsa ga'aa ta'e kennaafi malee wajjin gaa'ela dhaabachuu yookiis immoo bultii ijaarrachuudhaaf gara amantaa keessanii sanatti ifidina. Maaliif tokko gara isa tokko deemuun boodarratti inni waan murtaadha jechaadha. Yookaan isheetu dadhabee gara saadaqaa yookaan immoo isa dadhabee gara amantii ishee dhufa. Amantiin lama gonkumayyuu mana tokko keessatti hin ta'u. Fakkeenyaaf yoo gaafa ilmoo godhataffaa jechaadha. Ilmoo isaanii gara amantaa abbaa gorti moo gara immoo amantaa haadhaa gorti. Amma guddattee obbartuutti gaafa guddattee obbartellee gara isheedhaaf ta'e ilaalte sokkuu dandeessee jechaadha. Kuni waan baay'ee ulfaataadha isiniin jedha obboloota koo. Kanaaf iyyuu waan akkanarraa of eeggadhaadha. Duraan dursaatu gaafa jaalala hariiroo jaalalaa keessa galtanii namni sun jalqaba irratti amantaa isaa maalidha? Amantaa kiyya wajjin deemuu danda'aadha. Bakka jettanii duraan dursitanii gargar baafachuu qabdu isiniin jedha.
lafa isiniif hin taane hin dhaabatina. Lafa isiniif hin taane gaafa dhaabattan lubbuu keessarratti kinoo murtoo dhufa jechaadha. Mucayyoo kana rabbitu ishii baase malee du'uu dandeesse jechaadha. Kanammoo nama santu godha otoo hin taane seexanatu gidduu isaanitti garaagarummaa amantaa isaanii sana gidduu isaanii seenteeti walitti fiddee tooyi walitti naxxee namni baqa lubbuun akka ba'ee tooyi warra harkaa akka ta'a warri hafanillee waan akkasii kana godha jechaadha seexanii yeroo baay'ee. Kanaaf jireenya keenya irratti of eeggannoo haa goonu isiniin jedha obboloota kooyi. Nama amantaa keessaniin garaagarummaa gargar ta'e wajjin walitti hin hidhatina karaa gaa'elaatiin garuu nama tokko halaalatti jireenya gaa'elaatiin otoo hin taane akkasumatti halaalatti amantaa waliif kabajnee jiraachuun inni kun bareedaadha. Garuu cidha waliin godhachuu gaa'ela waliin dhaabatanii abbaa manaa godhachuu haadha manaa godhachuu hin barbaachisu isiniin jedha obboloota koo. Amantaan waa keessa jiraannu sana keessayyuu jira waaqayyo nuuf qopheesse isiniin jedha. Waan akkasiitii kanarraa viidiyoo kanarraa waan guddaa isaa akka barattan abdiin qaba. Yoo isinitti ta'e illee immoo sheerinaaf godha. Yaada qabdan immoo jechaadha qeeqa isaa ta'u hanqina koo dadhabbina koo hunduma isaayyuu adaraa keessanii yaada keessan naa barreessaa. Akkasitti hojjedhu waan akkasii kun sirrii miti jettanii bakka dogoggorri jirutti dogoggora kanatti himaa. Bakka immoo itti fufi jettanittis itti fufinaan jettanii natti himaa isiniin jedha obboloota koo. Na jajjabeessadha adaraa keessanii. Yoo isin nan jajjabeessine dhaabuu hin danda'a. Ani kophaa koo hojii kana hojjechuu hin danda'u isiniin jedha. Guddaa galatoomaa. Hedduutu akkasiin jaaladha. Hedduutu akkasiin kabaja. Amma viidiyoo biraatiin deebinee walitti deebinutti nagaan naa tura. Eebbifama.